Muuziyeemiin biyyoolessaa biyya Masrii magaalaa Kaayiroo keessatti argamu walitti qabama muumii mootii fi meeshaalee biroo seenaa qaroomina Masrii agarsiisan kan of keessaa qabudha. Sagantaa keenya guyyaa har'aa keessatti kuusaa muuziyeemii biyya Masrii wal faana ilaalla. Sagantaa keenya jalqabuudhaan dura immoo yeroodhaa gara yerootti wantoota barsiisoo fi bashannansiisoo ta'an argachuudhaaf chaanaala YouTube keenyaatiif haaraa yoo taatan subscribe, share fi like godhuudhaan nu faana bu'aa. Kuusaan muuziyeemii kana mootota 18 fi mootittii 4 dabalatee muumii moototi 22 hammateedha. Muumiin kun agarsiisa wal qunnamtii kan teknooloojii ammayyaa fayyadamuun icciitii isaanii kan mul'isu sirnaa fi amantaa muumii marsee jiru irratti ifa kan kennu. Kuusaan muuziyeemichaa meeshaalee biroo qaroomina Masrii bara seenaa duraa kaasee hanga har'aatti dhiyeessanis of keessatti qabata. Kuusaan kun naannoo lamatti kan qoodame yoo ta'u, inni kaan ammoo bara durii Firaa'oona, Giriikoo, Roomaa, Kooptikii, bara giddugaleessa Islaamaa ammayyaa fi kan yeroo kan hammateedha. Muuziyeemichi bara 2017 kan baname yoo ta'u, bara 2021 pirezidaantii Abdul Fattah al-Siisiitiin ifatti eebbifameera. Muumiin mootota 22 kun sagantaa agarsiisa warqee Firaa'oonaa jedhamu irratti muuziyeemii Masrii giddugala Kaayiroo irraa kan geeffamedha. Muuziyeemichi bulchiinsa musliimaa jalatti magaalaa guddoo Masrii jalqabaa kan turte walakkaa magaalaa seena qabeettii durii Fustaat magaalaa Kaayiroo keessatti argama. Kaayyoon muuziyeemichaas hambaalee aadaa biyya Masrii durii saamichaa fi dhabamarraa kunuunsuu fi eeguudha. Sagantaa seenaa muuziyeemii biyya Masrii irratti xiyyeeffadhe yaadee barbaadee funaanadhe kuusee kurfeesse cokee hangulaalee isiniif dhiyeesse asumarratti isinirraa gabaabsa. Sagantaa biraatiin Rabbi walitti nu haa deebisu jecha dhumarratti chaanaala YouTube keenyaatiif haaraa yoo taatan subscribe, share fi like godhuudhaan nu jajjabeessa.